isarratti lokeeshina darbanii asrii wal geennaa garuu wanna na fakkaatu kana eenyu wajjin araaramni jara kana wajjin godhamu tokko illee hin jiru kunniin eessatti araaraman shiftaa wajjin ma hawaasa Oromoo ka wallootiif ka arsiitu wallolee hawaasni arsiitiif hawaasni walloo har'allee nagaa waliin qabnan nagaa waliin jirra eda taasiyaa bakka takka waliin bul guyyaa bakka takka waliin oolle rakkinna tokko walirraa hin qabnu waliin dhaabbannee yoo nama akkasitti yoo adda arsii qaban kunoo abboo kana qabanii akkana daa'ima kana badii irra raawwataa jiran jedhaniin waliin dhaabatee booya ka isaaniitiif waliin dhaabatnee booyaa jirra nuti takkaa garaagarummaa takka hin qabnu uummata kana wajjin amata waggaa dheeraa kana jirra nurraa ka walitti taanu har'a mana keenna tokkoon keessan hin beektanii adaamaa namni jirtan akkamiin yaalaa jiran akkamiin wal yaalaa jiran dossanii bara lafee walirraa lafee cabduu waliidhanii manatti wal galatanii zuudii galillee beektanii dhugaadha ijoolleen kun hedduun gaara keessa jiran bosona keessa jiranii namatti tumamaa jira nama cabaa jira lubbuu namaatti bayaa jira mallaqaan saamamaa jira yoo dhugaa taate kun koomineetilee namni du'e walajjeesan jirani waan kana isin akka warra zuudii keessa jiru tokkotti akkamitti ilaalta manguddoon kunniin waan nama du'aa jiru ittiin dhagayaa jirra gama lamaan laallamuu qaboon nama ajjeese biyya kana keessatti wanti godhan tokko illee hin jiru mootummaan sababa isaatiif namni du'ee namni nama ajjeese dhabamuun hin mala yeroo agasiif ammoo namichi sababa isaatiif namni ol ajjeesaa jiru nama tokko lama namoonni sunniin suuraan isaaniitiif wantoonni jiru guutuun ba'ee jira warra sababa isaanii isaan sababa ta'anii akka namni du'u murteessan kun gama mootummaatiin mootummaan waan godhu isatu beeka nuti garuu akka hawaasaatitti hawaasatu waan kana keessa jira hawaasa lamaantu wal dhaba waan jedhu akka hin feene akka keessa hin jirre qofa labsachuu barbaanna. Labsi malee furmaan isin harkaa qabdan hin jiru jechuudha. Furmaatan wanni goonu tokko hin jiru kaana kaachirraa fe waan manguddoon achin mari'atanii bakka sanii wanti ta'uu qabamu ammoo kallatti maan otoo yoo danda'amee jiraate waraabbii karaa Ibraahimiitiin illee ta'ee karaa kiyyaanillee karaa nama bakka san irratti warra argamurraa seentanii achitti illee manguddoon ibsa dabarfachuu barbaaddi miidiyaa kana irrattu maaliif miidiyaa kana namni fayyadamu akkuma jarri miidiyaa hojjetu waan jiru ammoo jaraayyuu miidiyaan illee akka ifuuf barbaanna akka isaan miidiyaa irratti illee hubatan hawaasni kun illee manguddoon ta'en warri biyya kana qobatu akka waliigalteen isaanii hagam cimaa ta'e wallaahi ka jidda jiru namni biyya gale dura ta'an walloo kaasii biyya gale biyyarraa bilbilee halkanii guyyaa boo'e ka jidda jiru ka jidda akkanatti boo'e ka dura ta'an sikkoo mandoo kaas jiru akkanatti boo'an waan kanaaf kalee wallaahi magriibarraa haqa ishaayii bakka taasiyaa sanii odoon deemin haasayaa turre dheengadda akkasit turre. Okay, amma ati fi Ibrahim Azjala as keessa jirtanii namoonni hiriyoonni keessa illee as jala jiraatu mara namoonni abbaan dhimmi kun qaamni kun ilaallatu dhimma godaansaa irratti warri dhimmi garagaraa as jala jiraatu mara waa tokko isinitti makaa wannan isinitti himu akka hawaasa biyya san jiru tokkotti ammallee ijoolleen kun waa beekarii iyyuu haa wallaalanii iyyuu bilginnaa iyyuu haa ta'u rakkoo wayitu haa jiru akka ilmaan keessa yookiin obboleewwan keessa wal nama isinirraa wal dararaa jirtu tokkotti wanni isin godhuu dandeettan waa lama. Wanni godhuu dandeettan waa lama. Ibraahim atillee dhaga'i atillee nageessoo dhaga'i namoonni birallee warri dhimmi kun isin ilaallatu warri su'uudii jirtan dhiiraaf dubartiin keessan qaamni mootummaatiin miti mootummallee na dhagaya. Hawaasni su'uudii jirtan walii gara jechuudha. Wanni isin godhuu qabdan waa lama. Takkaan akkuma istirahaa qabattan kana namuu maraataa itti dhiyaatu qabachuu wal beeka namni ijoolleen tun nama hawaalaa irraa maallaqa biyya ergattu qabdi nama yeroo nama tumtu birrii irratti ergitee rataasa bituuf qabdi isinii galame nama yeroo waa tumtu kana irratti ergattu qabdi wal quba qaba namni wal hin beekne hin jiru sii galameti keessattuu warri muqiimaa hin beeka warri isa hawaalaa dalagu ijoolleen muqiimaa hin beeka hattus gaaris badas kaashisha baatus kajimaa gurgurus kadallaalas hunda hin beekan jechuudha muqiimni hin beeka irra dhummootu magaalaa keessatti warri aangoo qabu warri mootummaa wajjin dalagu mootummaa suudii wajjii fi ka Itoophiyaa wajjin dalagu muqiimaa jechuudha majhuulaa miti majhuulli irra hedduun isaa kun mana ijaarratti ta'a mana ijaaraa ta'a kun immoo baadiyyaa keessa osoo maataan
Ibrahim fi nageessuuf warroonni biyya biralle takka namu maraataa itti dhiyaatu yoo fedhe akka hiriyaatti yoo fedhe akka gosaatti yoo fedhe akka firaatti yoo fedhe akka gandaatti yoo fedhe akka amantiitti yoo fedhe waan hawaala fi maarreen kun waliin fiduun akka dalagaatti qabachuudha. Taa akka jedhe lammata qabachuu hin danda'u yoo ta'e mootu walii ga'ee balaaleffatee viidiyoo waraabeetiin tiktook irra gadhiisuu osoo hin taane mootummatti ballaguudha. Hin dandeettu taanan ballagi biyya abbaa qabdi. Bardan walanii bakka akkana rakkoo jireenaan sekendi shani turtu lakkoofsa kenninaan viidiyoo kana kennaa jiru. Kuni lamaan qama manguddoo amma walgeen istiraahaa qaban jettuuti maallaqa baaftanii istiraahaa kireeffatanii ruuza nyaatanii asiira dhuydanii maal jettanii galgala daangaluu natti hiikan qabu. Wanni isin godhuu qabdan kan lamaani. Takka namuu maraataa itti dhiyaatu qabachuudha. Taan dadhaba yoo ta'e mootu ballaguudha jechuudha. Isinii ta'eera Ibrahim Charrazi kenna nageessa itti aani. Anamma waan asliin jee kana nam fudha. Namni biyya irraa dhufe qabaa, ganda irraa dhufe qabaa, fira keessaa dhufe qabaa, eeshuma keessaa dhufe qabaa, durbii qabaa. Waggaa walirra gorraa oo taate malee namni fedhe barbaadamee hundeen hin dhabamu. Nama afaan ofii dubbatu nama ganda irraa dhufe himatu nama kana barbaadee bakka nagarruun dubbima nama walirraa fudhatamuu miti. Garuu yoo dhugaan bu'an imimmaan namaa bu'anii jedhanii yoo dhugaan dalagame nama waa balleessu hundaa'u irra ga'uu hin dandeenye. Kan harmatti dhaabbatan taanan dhaabbatanii wanta dhaabbadhu jee taanan dheeran irratti deemuun dirqamuma kan hundinuu akka warri arsilleen akka mataa isaaniitti fudhatanii galu nuyilleen akka wallotti fudhannee galu nama kana namtichatti wallaallu firatti dubbatu firatti wallaallu eeshuma isatti dubbatu sodaa isatti dubbatu ganda isatti dubbatu dhagaa isatti dubbatu san hundaan gorsa hunda nama kana bira darbee gandi isaa kadhatee firri isaa kadhatee namni dadhabame yoo jiraate gaafsan gabbaamni nama san walumaa galteen fira isaatiinis bilisa isaa waan fedhan mootummaan godhees hidhuus qadiyyaarra kaa'us galchuus san walii galteedhaan eegalakkii didee nama lakkii didee daangaa darbe walii galteen hirmichaa irratti waan fudhatamu irratti walii gallee gargar ta'uu qabnaan jedha. Malee warra muka keessa jiru san waan nu galchen qabu warri magaalaa keessa ofii akka naga qabnu labsannaa labsimaan barbaadu nagumaan wajjin jirra warri magaalaa keessatti homaa rakkoo takka walirraa hin qabnu nagumaan jiraate taasiyaa waliin dhugu jirra waliin nyaannee walirraa nyaannee dhugu jirra rakkoon jirtu rakkoo muka keessaa tan warra rakkoo muka keessaa tan namuu gandatti hin galee ilma eenyuti kan eenyuti wal jala qorannee nama armaan booda nama waan kana dhaabuudhaaf armumarratti amma haa dhaabanii jennee jiru. Amma sammoo nama immoo waan kana dhaabuu didee baada manguddoo wal geessee dubbattee dhaabbadhaa daangaa san darbe hundinuu akka ganda ofitti jala bu'ee barbaadee waan kana irratti dhiyeessee wanni tokko waan ilaalee isaan tokko fudhatamu malee namni waan sodaatu jechuudha. Inni suni namni akkas dubbataa ture qabamee namni akkas dubbataa ture mootummatti kennamee nama akkasiisan mootummaan akkas godhame yoo gurri namaa dhaga'e malee akkuma arrabsanii dhaguu waan teenyan tunoo dubbiin cinqi jechuudha. Kanaafuu sim jenneetuma waliigaltee keenya labsannee deemuu kophaa otoo hin taane hojii manaa fudhannee galuu qabnaan jee amananii akka nama tokkotti. Thank you so much. Ayah apakah dubat? Jarakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akamul talakum rafat talakum jazir. Lan rabbin hakarra kharabani. Wajib dubat. Ana mengutun adim simma zintir dan irrati bajiltan. Wanu wan irrati ba taati miti. Wan gartee khaysa gadi buani rakota namal tufidi. Urrise Israel. Furmanni sida homani. Jadi wan gartee ibsi jannon tibasani khaysa buani warrotu wan kana bidemi. Warrotu wan kana gartee rakota mumtu. Kara dan dibasageti.